me wanda sinjo wani nan sinjo me bultita yo ta duwale na dite sai sa tana nan digini hiji me na kai sada budu sinja ya bule hay num man to ko to singawo me na kai sada budu ti amani barna kondu amatu akabate yabo iga وما قلت جوز ولا بلي يعني يقول الدنيا ثلاثي سلبته إذا قدر نما المان كده نقرته ويا المان كده أكمل تجيبته بلتان عن جاي تقول قالوا المان كده عندي سيتي بتقول يركين إيجا نيم بازا المان يا الراس برود مان بازا هنكاب لبو تنانقرته نكاي سبازو تيجول سبب قرته المان نيم بازا يجي دموتي لبو ديه هابتو الراس برود نيم باز نأي دني قرته أوان إذا جو تاوس اترو فجرة نأيدن إن شاء الله آخر البداية نأيدني أني ويانا إنتلتي مسيجي سبريسيسان ويا لما داتين mana khiyarra beebe guyyaa torban numaan dhaqa mana san numaan laala numa jiran numan deebe qabsoon qabsaa waan ni qofaa jen qabsootti qofaa garuu yoo haala kanaan oduu ilmaan san barbaaddu asiin kotte ilmaan kee ilmaan jawaadii jaamu malee ilmaan abdiin jaamu oromoolleen irra gargaarti furmaatelleen nama guddisu dhaggeeffadhu isaan duraanuu warra bar waan gartee lafa harkatti gadu ilmaan obboleeyyan foote akka feetu galfatteemi haa gabroonfattu ilmaan kiyyas haa gabroonfattu bifa ilmaan kiyya gartee isiin iyyatiyya duratti osoo addunyaarra yeroo gartee zeeta kan naqaa dabsaa jira zeeta keessa naqaa ofiis ni ganna maal jedhanii dhiiroo eenyu galchina mee ilmaanuma kana gartee abbatti hin galchina jeetii fuula gartee uummata oromoo dura ta'e waan sanaas jechuudha bifa irratti hanqaan addunyaarra yeroo yoon biyyee uffadhe gara tarbiiti yoo biyyee uffadhe naa jira gara tarbiiti haa fudhatanii haa guddifatanii bakka dhaabbatuun sin eeyyamu dhaabbatiin dhageessa mee dhageessaati maaltu sun dhaga'amuu qaba beektaa hin dhalini sossobee sammuutti si haasa'ee guyyaa obboleessa xiyyaaf afur hin dhalin jee si baasuun ilaalchuudhaan bara haasoo isaa kana hafta tuu jeetiin irratti haasawwan qabatan ani dhumaa wanni takka takka akkana noo hitiyu dhugaa jirtu san gartee giseen akkasa jirtu hanqana mi dubbii dhaabuu neeggalu neegga neeggachiif yaa ekraamii teenya gurbaan kun bofa gartee fajaa gartee afaan keessaa habiyyaa kan gartee sannutti ta'uu deema jechisaa kun natti hin jijjiirin bultiin teetiis yoo ilmaan kiyya waan silaalee baate angaruu ilmaan kun akka fedhan haa ta'anii bultii diyyaan qabadha yoo etteessati haala gosa haala ilmaan kiyya angaruu yoon biyya uffatu baada niin baafadhaa niin baafadhaa. Mee waan nan sin jiru waliin nan sin jiru mee bultii tayyoo akka duraati na diite taisaa tanaan nan diigini hiji mee na keessaa dhaabbadhu sin jaa obboleessa. Hainummaan tokko cuqu sin gawoo. Mee na keessaa dhaabbadhuuti karaa inni joo kanatti yoo adina keessaa jinni jira dhaabbatte. Ilmoo na si baafna mee na jira dhaabbadhu yaa obboleessa hiji mee ani rakkumaatu tutti na naqeessa kanatti rakko gaafa san sababa jawaadin ibn jibbisiisa biisa na kasa beetti rakko masaatu tinne ga ka obboleessa jawaadin ta'e sin beeku insa kana inni ni takka jaarti jawaadin ta duraa ta'e sin beeku yaa miti yoo dhamaatu deemee dhugaa dhamaatu mi maalumaatu ita maala sita dhugaan jirtu tun dhugaan afaan yoo qabaniin funyaan kana dubbatte oromoon mi maalumaatu ita walbeelleen jirtani ni kuni higa telefoona wal qunnamuu jirtan idaa wani gabbaatee harkan telefoona ati jira jirtu idaa itana jira jirtu mana jira jento bultii wajjin qabna aboo islaakatti fuula halaa akkatti ijensi beeyseeti wallahi baysa abootu ilmu akkamii aboo baysi ilmu akkamii tu jaaboo akkamii diina bara kun gurbaan diina keenya bara osoo ilmaa adaa ta'e nama harka jedhaniiti as taa'ee inni kun waan bira waan halaka biraa jira abdeen diina keeti teesseeti bultii dura na diite maarra na diite abdeen diina keeti abootu tarma akkamii aboo diina keeti Andina keti. Awal sana agak dapur. Kita kecilin firman lalu juga. Agak dapur ya betul betul. Biar firman lalu juga. Biar sebenarnya itu mereka amak nak keti. Aku kata nama Tuhan ni ada tiga anu untuk level berjaya. Kapsau bekat kapsau ni be. Wallahi bekat kapsau ni be. Mari be tahu ni you. Akka amantati sakadati sematu kira be ta. Ifir rob beli saya di. Lagi se? Ifir rob beli saya di. Yote akka tol tufet obbeli sa akhirati toli. Gaafa obboleessaa tolte ta'e tolte ati soddaan kiyya na gargallaani soddaan keessi gargal ta duratti beekne turti akiraan nu meeqe tammaa harka irratti laaqatti amanni barnaa kun ozoon karaa deemu karaan karatti karaa nama geetin bika jalloo na geesse godhu karaan na jallateen rabbiin akkas dubbise kun dhageessa akarra si haa kaa'u eessumaa karummaan kun oofeetu si hojii wayii na fidisan
والله خقبصون نافس ولفته والله ما دعاء قبضاو دعاء قبضاو يا ابو والله وقام برنا ناسي ده كمان ناسي ده انا ناسي ده نانتاني بون امني امت ربيتي guyyaa rabbiiti sa'aan rabbiiti sa'a takkatti hidaachuun dandeessu garuu sa'aan irra dabartituun siin deebitu dhageesse amanni barnaa kun guyyaa meeqa jaan amata qofa sii kannamuu jira guyyaa qofa sii kannamuu jira guyyaa ijoollee kee baasuudhaaf qabsoon qofa sii kannamtee jira guyyaa sayyoo taate arbaa saftii ala dajii qabsaa hodhu qofatti eeggadhu aboolee dhagee aboo ati kun bar duraan dhuga nama jenne waliin deemne bikasa dhufne nuti immoo bifa ati gartee amma هذا خنا هيته أكادا قرتي فوري بولنا دربته نياتي تبر نياتا ميرمان برو بريس خير ما نياتي بر نياتا ميرمان بول ما كي أكنا جرلا أكا إلمو تطول جاي نافني دينا بر كولجي سكرا أنتوني كبدو ورته إفارسو سليمانه وام بران كابتن بس بقولي من اللي جيسا पूरा करते फेसबुक यूट्यूब रे बाते उमत और मदरती हुजू दिखाए बब्बोसते जोरे डूंगते वने जो नंबर ओ माशाल्लाह इफ्तितार जुरा बर माशाल्लाह राजी amata करते वरना खने बर जमाना खने जुरा अब्बा तो पार तमरे नमी नम पार वान जैसे ये दिम तमरे अमराती में असरमान खजी नतिमो बेकुम सा बेकुम ते तू खती बरे तू हयुम्मा नमने हासी पार तू जनमरे नमने हासी पार तू मरे तेती ना तू पार सा वने जो तू दुबरते परसेंटी बरा का ديدا ما هونجي شيء. صوبان هبدا مدافع جيسون نديس. أمو. نين كبسا وقافت. كبسو نمقوري هركو خاتم الدنيا تنير كبساو. كبسا وفتني. ولر كبسا وجلاي فم بسا. قافا أبلي سقيتي كبسو يته. نمسي كبسا. أبلي سقيتي جو وجلا لو تقفام تبين. وجلا لو تقفام. أبلي لا إله إلا الله ولك أبدن. أبلي ستلمدا أرمى ولك أبدن. هم تو ياديني أن دين براتي هم تو ياديتي بتويرين خلينا أبلي سخية سنة كديناتي نافي أبلي دي جوهر كبسوي سور مندن ديسون كا الدنيا خيرو نايسين دمنوس ولا دمنا خانو ولين كان حقات الدار سنباس حقات دباس تروى سنويت سلمة وان هيدا درباس وكا درباس بكا هيدا جرتي وانا درباس نجرت मैं अम्मा की लेंटो बिना राम मैं तो बड़ो कुछ ilmaan obboleessa kiyyaa kana mee amma hallii godhiif. Halliidha. Hallii bultii. An amma dhaabbadhee jebar bultii ta'e keessa. Yoo an dhaabbadhe ilmaan sana akka naa baasu naa godhi. Hin jenne. Je'e. Afaan isaatiin haa jiru. Je'e gaabdii kan. Afaan amma beekta. Mee je'e haa ilmaan sanii fardiidhaan beekta. Afaan kiyyaa ni jaa. Ilmaan sanii fardiidhaan beekta. Bifa afaan kiyyaa isa dura dhaabbadhee jirutti numaan du'a. Atis deebitee tuma isa wajjin gadi jiirtu mana deebitee. Mee kam godhe duba ilmaan sana. Anaa wajjin gadi jiirtu. Duraan nuti wanni itti waliin dhaammannee deemaa jirru hattiin tana. Moo isaafin salaata gajjeen. Naan salaatiin. Salaatiin rabbii tokko tokko. Ka salaatiin Rabbi guddaa. Sani beektaami. Kana achi waan hin baruuf meemaan hin Alli ilmaan kan itti baafnu san naa himeensi deeba. Egaa bultii ta'e kasaa sin dhaabbadhu jeette. Egaa suma jira dhaabbadhee siis faffacaasaa kaatu taate ilmaan san akka itti baafnu qofti naa himeensi deeba. Wanta kan siima. Meemaan laa wanta kan siima. Meenaa himina. Asii miti biyya fedhettu bultii waa hunda raqaali. Waa hunda raqaali. Intala abbaa haadha obboleettii darbitee bultii si falattee takkaan dhageenye. Hin dhageenye takkaan. Obboleettii jaamiti. Rabbii si uume. Ni jirtee taataati. Rabbii si uume sodaadhu. Hawaasni taphaa kamii yaa waa. Dhageessee. Rabbii sodaadhu. Asirratti dhugaa jirtuun siin jaa. Harkan naan kutu. Wayii qaba malee nagara bikka harkan naan kutu. Harka siin kutu. Anis baati sagalitti hin dhaladhe atis baati sagalitti dhaladhe. Intala haadhaa fi abbaa fi obboleessaa fi obboleettii darbitee bultii si filattee bultii si keessatti deebitan dhageenye. Wallahi isa rabbii haa tolchuuf ammallee yoo jiraate. Asirra maaliin siin jaan? Gaafa bultii obboleettii teetiiti yaadde teessii tolte. Tokko soddaa keetii hojii dura walitti araarame. Anta biraa siin jiru. Tatiyyaa mee akka feete godhi itti jirta. Laaqatu jirta tatiyyaati. Soddaa keeyyaati warquma qabdansi. Islamee nu bara. Warquma qabdanii. Warquma qabdanii. Firuu nama biraati faa kannu. Ilmaan kiyyaa barbaadan maan gabaabduu. Amma barkatti ilmaan Oromoo maal jette beekta? Oromoo maal jette beekta? Kana inni itti laffa'ee itti hirriba dhabee maagadada biyya keenyaa kabshaan obaafatan ni beektaami. Deeffatee dhufee galaanni guyyaa anumaa yaadeetu mata takka dheebu goggooti sana yaadee maa hin cabnee jette jedhan. Hamoo tokko manaamummaa immoo zaayirmaa natti haasa jirti hamoo. Natti moo mana kana dhufee. Qalbii immoo ati ilmaa bikka irraa dhufsan keesseeti zaatummaan gugaan dhufee bikka sana haasoo jira bara. Ammallee am dura mee oggoo haasoo
fuula Turas duratti gabbaa'iti. Akka ilma namaa akka gartee duraan katti irra deemee dhufnetti gattaa'e wanta kaasa hime. Dubbii ati haa amma bakkee duraas- deebi'an firii. amma duraas adeemsa keessanii hallayyan na guuree halkan dukkana obboleessa kiyyaa wajjin diina na godhee maqaan duraan qabu irratti jaartii obboleessaa fuutee jaartii lammadaa godhuchuu feetaa ilmaan Oromoo akka malee jaaladhu akka malee kabaju naan jechuun jiran kana wallaaleetii miti. Hayidu Eeyyee, kanaafuu Nena gaafatu. ati Ati imma koolleejjummaa itti barattu mee Oromiyaa kana naannoo samii obboleessa. Alhamdulillah. Koolleejjiin isaa jira jechuudha. Magartee hooma gartee kanatti walitti hidhuudhaa fi waa damuruu si barsiisan mee naa himee barsiisuma keessa iyyaa obboleessa. Koolleejjiin barattu adeemsa itti fayyadamu teekinooloojii taate barattu akka nama gootu akkatti yoo doktora taates waa'ee akkatti yaaltu ha barattu. Kuni ammoo sammuu bultii keetii karoora ittiin bultee ittiin bulchitu kakaa'ee rabbul caalamiin alhamdulillah. Kana keessatti ana amma duraa sumaanin jaa karoora kiyya kafuu duratti illee sumaanin jaa. Bultii namaa keessa gaafa harka naqatte bultii tee keessa harki seene. Gaafa namaa cirracha naqxe tee cirrachitti naqame. mee makkii sin jooti lecho Ah. eji obboleessa kiyya kunis gaa'eega kakkana yoo taate ilmaan san halliidhaan ilmaan san dura dura pigi ilmaan san yoo biddeef inni nuni jala dhaabbata an obboleessa kiyya seefiin ma Mee yoo gurra ilmaan san gurra waa irraa dhageetu hime wayi gurra waa dhagee. na jala dhaabbata inni Anammallee hin amanu. namanu ati rabbi namantu alhamdulillah rabbii kiyya laa ilaaha illallah muhammad rasulullah ni naman. khalaas ka Rabbii eega namni rabbitti amane gaa namni khalaamum tokkotti wala ni mana amana ergamaan rabbii nabiyullah muhammad rasuula ta'uusaa ni naman. Dhibbarraa dhibbatti. khalaas itti sanni amantaan Kana keessatti inni reema muruu jira. reema murtu jiru boo'u jiru obboleessa kiyya yaa obboleessa kiyya matansa Takkaa hamtuu isaa narra dhageesse lakki hin dhageenye takkaa inaa isa tokko godhattee ani hin dhageenye laakiin ammoo eegaan si jalaa kan hin dhaabbadhu arras boruus kan jiru taate iji yoo ilmaan sanna raatfittee dura keesse haati ilmoo raanneetti boshoo ilmoo raanneetti ilmoo boshoo gizeeti tichi jemte boshoo kaan gittee kam hangamte kasitti akkasuma jechuudha barkuni yoo ilmaan sanna raatfittee dura keesse ni jala dhaabbatanii nu ay maatu raafi beekta ammallee dhugaa jirtu hin dubbadhan ammalleedha. Fedhu diina fedheenatti taa malee fedhu diina 170 natti taa malee abdii an dhugaa jirtutti maaniin naafi isii yoo dabaane sanis sabiraatiin fuudha. Isiinis kanuma biraa heeruun ballaan qabu hin taane cabaa hin taane garuu asirratti dhugaarraan maqin abdii rabbii siin misdaadhu dhugaarraan maqin Dhageessa. maaliif waan kana siin jaa dhaggeeffadhu Ayyee. maaliif waan kana siin jaa hiree ijoollee teessisan waan taatu hin beektu. Dhageesse hiree ijoollee teessisan waan rabbiin godhu hin beektu. Gaafa obboleessaa yaadde tee yaaddeen jee muduraasan kaayoo kiyya mallee sanuma nama jijjiiramuu miti. Haqa kee hanqan takka namaan dhiisin haqa namaatiis hanqan takka fittiin dabarsin. yaa bozeele Gaafa bultii xiyya tolchite bultii xiyya keessa harka baaftee bultiin xiyya tolchite wallaahi bi'iznillah teetillee ni tolchi. Mee dhagee waan shaayii uummati hasi galu. Bara gurra kanaa waan dhageessu maal jechaa jira mara inni yoo isii adda nu baaftee itti biraatiin fuudhaa jedhe. Gaafa immoo si fuudhutan lafaa si fuudhu isii aranii ni feete jechuudha. Biyya sana mootummaa bulchaami maakamaara silaabeetiin akka ittiin funyaan ureetiin sirraa fuudheetiin. Isuma tana dhageessa. Yoo dhagee isuma tana akka gartee dubra qacaleetti fuula kee dura makiinaa meeqa kireessee phiiphiip godhee jechuudha garaa si gubu jecha. Awa garaa na gubinan. Si gubee jecha. Anjaartiin xiyya. Ilmoo shabaaba akkana shabaaba xiqqishoo. Anjaartiin xiyya. Anaaf burtukaana anaaf zaytuna anaaf qabeenya anaaf waa hundarra natti aanti jaartiin xiyya. Niin jaaladha jaartii xiyya. Mee seeruma kami jaartii jaalattu. Humnaan galla keessa hajoo ni jira. Hin jiru. Ilmaan Oromoo kana durattiin siin jaanii gaafa bultii xiyya keessa harka fudhattee bultiin teeni tolti. Gaafa bultii xiyya cirracha laayite ijoolleen teessi cirracha nyaatti bultii teessi cirracha nyaatti. Dubbiin tun dhageessa. Dubbiin tun naaf fudhatamtu. Ilmaan xixiqqaa afaanii fi gartee karaa deeman hin beekne kanaa fi namni guddaan tokkoon mee yaa obboleessa. obboleessa kiyya mee gurgurta ka Halliin yoo gurgurta taate ka gurra naali qeessi meesii fi baraanii kun maraa ta'uu fi yaa wallaahi maraatteetiin jira. jaartii isaa maraattee iffanni su jirti yaa obboleessa kiyya ilmaan san nurraa duratti fi obboleessa kiyya kunis amma beekaa deemati gizee kana biraa basa basa haasa'u jiru jechi amma waan takka akkasii jiru obboleessa kiyya kunis jaartiin isaa idiin fannisa moo ilmaan kiyya naa bikkaa jiran naa fiddanii yaa kayyatti jirtu taate Gurbaan Maammadii ilmaan jedhanii san sun nurraa immoo duratti si diisi miidhagani gurbaan Maammadii jedhanii sun soddaa fi beeytanii mi wallee akkuma gartee nuti kun wal keessaa qabnuutti ilmaan kanas gartee si sallimnee isuma sanaa gartee haa maraatu jennuutti itti fudhatee jechuudha fudhatee jira. Haqa isaati. Fuudhee dhiyoo obboleetii jiraat ilmaan siif kanne boo gurbaa gaa manarraa si edeeni Dhaabde san isaas dhaabde. akkame dhiirti kan eegiidhaan jiran manarraa si edeetee ilmaan kan guratti boo gurbaan Maammadii jedhan gurbaa boo gurbaan ilmoo namaatti sunis
ما في مكان كيف تبغى قربان سليم برد جيسا سيفيني أما نسي ما ده ورا همالا نرجع فدو ما تبغى قرتي بردا قلت برندا قد ده همالو ما ده كذا أوريوسان نرجع فدو برد قدنة mana guddanne sammuu rabbiin nu kanneeyyaa asirratti ammoo tani na tinjoo fudhatan bilecho akkasii fi obboleettiitu wala afaan keenya wala afaan fudhachaadha naman diinu dhageessa wanni irra naannoo ita siinis dhawamte baran gaafa ifii taakku dhundhumarra gaafa ifii kaatti namaa taakkurra kaayoniin siin joobi aboosuma kana godhe hundaa'u namni waa hunda kana godhe sii malee nama biraati miti rabbi alhamdulillah arras ilaan bultii ta'e keessa harka qabaadhe tiyyatuun naan toltu yaa wana boochisan oli na yaa obboleeyyan kichi boo baraka qumaadhaa bar gidaara gartee taa'ee masadaa qaatuma imaltu naafe marra qabeenya irra rabaafte ilmaan obboleessa kanatti galchite digda ilmaan oromoo hunda guuri itti galchiif makasana qabanii warra manna keessan dhabaan sadaqaa kadhatuun barra hay rahmata dhabaan sadaqaa kadhatuun dhabdee dhuguma saniin dhabdee yoo sadaqaa kadhatte rabbi biraa illee wanta kan dhabdu sii kanna ilmi namaa gara sii laaffisa rabbiini ati haa abaarsan firraa biyyirraa baasan yeroo biyyirraa nama booti بوسي كوبر إذا بر أمتها يبر أمتها أمت أفان ساني ما جرام بيني بر أمتها كم بوسي وقت برنامجها هم تو جوادي نفر جرو موي في همين ين نجد دوجرا دوغا والله بكل ما نماتي الربا في الكينو واللوي ني أبليس خير مكان كم نخايل رجيسا سيف ما في أبليس خير أنا ويشوف يو إسي ونياتي كبيني ما إسي كابدن كنا نبرة أجم أنا ما أقدر تقول شيش أملي بكسيني يعني نوكتين بكسيني يعني نوكتين dhageessa ana addaan baasee siimuu hin muuda ammoo addaan baasee siimuu maal naa himta na dhageeffadhu maammeessaniis namni gara hammeesse suma obboleettiin akkuma obboleettii teessisan asitti maammeessanillee namni dhaqee fayyisee obboleessa kiyya waan akkanaa kanaan na godhe wallaalaan na godhe illee wallaalaan dhayitee nama aarse tokko dhiifama gaafatuun beek rabbi biratti illee so'aaba waan biraa dhabde obboleessa kiyya naas balleessee afoon naallahin qooda ilma namaa asirratti wanni takkatanii siin jiru yoo if hin beekne gaafadhu nama kalas dhayinee gaafanne maamee naadaatii dhaqeete dhiifama ennaan yoo badiin gama kan nyaannu jiraa taate nu dhaqee gaafata abdi hin taane akkana ta'o ifi gadduun qoftiin furmaata sii ta'uu hin danda'u dhageessanii anima wanni amma isin jechaa jirtan tun hundi siidha natti gadhimsatu hin jirtu tasoddaa kiyyaa fedhees dhugaa bifa obboleettii yoo jiruun dhanee dhiifama niin gaafadha sana naafaan keessan ati immoo hattuma ati irra deemaa jirtu naatu naa galuu dide akkamiin sirraa ta'a yoo obboleettii kiyyamaa akkasii ta'u si gadhimsutti hin jirtu mi si gadhimsutti hin jirtu gaafa siiroobee sirritti mucaattee keessa qoftee naa himti amma si dhibdhibii ni beektaami dhibdhibiin si bu'aa jirtu beek gaafa roobee lafa sii jiisee siif ilmaan kee addaan garaa hammaattanii huccuu qabdutan ofirraa yaaftee qullaa gartee magaalaa keessa deemte ammoo obboleessa kiyya beekatiin itti ka'oo taa'u jiru huccuu namni itti ka'uu miti yoo maraatee bakka ati dhaabbatte tana maaliif dhaabbatu wallaale namni si diiga isaa maaliif wallaale inni kana tatta'uu jiruuf mushna jaalatee bultii diina diigutti jiru ilmaan kana dhamaasee jaartiinis maraati jirti duuba jaartiis baate gurbaan obboleessaati fuudhe hara geessan beeku kottaa kaji amma naasa kana gootan ilmaan guuratan mana nabaatan duuba obboleetti sana gundabe ani kun namnummaan karaa irra qabeetu gidaara bikka israa'ii suna geessu eenyu duuba ani akkam muka gartee tirikaatti haran addaniiti na dabatu deemtanii akkam si godhanu ani tanaayyoon du'ees jeetiin ilmaan makayya kanaafuu gartee fuula uummata oromoo dura dhaame yoon kanaan du'e zakkootu kana godhee sababa kanattiin akkana ta'ee jeetiin akka ijoolleen ta'eetan hijaansi guddadhusti godhan yoon dadhabee waan biraa hijaanii adaada teejiin adaadaan jabar nama gurraandha gobar nama bilisa sanyii mootii jiran ani gurra muranqaawaa hafaa san malee wanni naafete olii qabnu hin jiru soddaa kiyyaafis ni hima waan akkanaan namni kana godhe yoo ta'in namni kana zakkoodha naayisii udhanneeti soddaa kiyyaafis araarsee akka ilmaan kiyyaa irra jibaasu ni godhan haala wasaadha nama beeku godhan garuu obboleessa kee rabbii faabeessu bara obboleessa kiyya beekee haasawutti hin jiru si gurbee akkasitti hin jira maali ni maraate obboleessa kiyya sababa ilmaanii kana yoo maraate bakka quraanatti qaraan geessina bar ilmaanii jecha kana tatta'u jira jaartiin taatu ifadisuuf deemti ogumee akkasitti hin jira sa yaa'oo
Inni bifa sigar fatu wanti bifa sigar jirmani waa ilmaan biyya tuutu jiru gurbaan kuni. Ilmoo fi ihettee itti laffaatee dhaltee itti miidhamte fuudhee harkan dukkana rooba san keessa giseechi geessuun tasaa sun sanitti dhagahamtu sitti dhagahamtu. Abbaatu kus godhe sanna. Abbaadha. Sodda bara sodda hiitti kanne hootu jeetiin aisaa amanuun dadhabe amma tabarnaa kan ijjile meen ta'etu wayina amantu ani kun diinaan qaba duwwii qaba. Yoo amma jira abbadhee hojiitti sallame ilmummaan sunuu diinaan na nyaachisuun oolu jeetiin ilmoo kaayee keessatti kutee jechuudha. Ilmoo abbaan jiru. Ilmoo abbaan jiru. Ilmoo abbaan mataa na uffisee an biraa deeme. Ilmoo abbaan akka badaa godhatu kan dhiiga abbaan sanii. Dhiiga hiyyaan ijaamamtu dhiiga abbaatti ijaamamti. Ati kalaamni amma deetu kun boode yoo ilmoo isa waan akka taate narratti nan dhiistu kam. Ilmoo beektan yaa booda siitu waa godhe. Siitu waa godhe dee kanatti godhe gosa taate. Amma amma yoo qabsoo taates qabsoon tiyammaa gootu maaliif waan kana jaabeeta ilmoon isin akkanatti mataan isin dhukkubee itti hirriiba dhabdanitti qabsooytan tuni ilmoo teessan qaama keessaniif qabsooytaniiti. Akkuma si adoochi jirtu kan nullee adoochi jirti. Garaa baaftan sunis ilmoo isinirra qabsaa wallaalleen. Aninuma dhiiguma ilmoo saniitu silaa inumaa nama isaa wajjin marii qabu. Isa wajjin wal dhabni hin jirre silaa taate nama isinirra qabsaa'ee dhiiga sana isinirraa fuudha. Garuu ammoo gurra muran qaawaa hafaa sanii. Isin silaalaa akkasitti tirannee taaftallee irraa gadi diinee irra wayyaa. Ammallee rabbiif namaa beeksisuun qooda. Rabbiif namaa beeksisuun gara nu gubdeessi ni bara. Qooda. Asirratti gaafa if beeytee bultii nama keessaa harka fudhattee bultii keessaa harka fudhatan namarra qabsaa'uu dura ifirrattis qabsaa'e qabsoo namaa keessaa harka fudhatu. Ani gaafa ati akka nama abdiitti akka nama soddaa kiyyaa tokkotti if beeytee miizaana ifii qabdus fudhattee kan hin qabus kophannaa keessatti si wajji qabsaa'uudhaaf qophii dhabbareessa kiyya. Ani hammayya siin qabu. Garuu ammoo hanqa bultii keessaa harkan fudhannetti miila kanan haa jiru mana sanii dhaabbatu. Mee akkis hin jeeti. Hanga ilmaan kiyya anis halli itti argamtutti ittolchi, itbareechi, itti akka habbati. Abaadaan ikraamii keenya mana achi deebiseetuma hojiin jiraatan. Hayyee qabsoon eegatana taate ilmaan keetisatiin manaa maan bira bulteetuma ganama lafaa kaatee lafa qaqqabatta. Hawaan biraas hin jiru.